Siyaada yeroo hundumaa meeta garuu maaliif nan fuudhu? Fuutu akkama oo bareedduu nagaa fayyaa kun gammannaan jirtirree takka taa'ee see'uu jira. Bikkuma duraan waliin beekne hin jira anis taa'ee akka see'uu jira ta'e fakkoon guutuu akka fardiinis barbaada. Hai bareedduu jirte. Nagaan fayyaa jirta naaf. Fayyaa. Jirta baddee malee. Araan maal Taa'ime. Dawwaleetti achuma nafti. Ara si dawwaltu jira sirkitee sun dileene malee galgaluu hin dawwalu irraa sotaan maan dawwala. Neetworkii Itoophiyaa kana lama. Akkas taa'uun abdiin. Siyaada bareedduu. Sababa siyaada yeroo hundumaa meeta garuu maaliif nan fuudhu? Fuutu akka maal fuullee itti gaana fuutu kun jette jireenya qaala kana jimaan karaa reeqa ishee kana amee kunuunsin fuullee nan fuullee maayet. Yeroo hunda bakka keenya akkanumatti hafa jechuudha. Haal fuullee jetteellee hojjaadhaara. Indichi baay'ee raanii fudhate. Jireenya haramee nuti ol gargaaree jireenya reeqa ishee kana jimaan karaa reeqa ishee kana ana baay'ee raayii nu fudhate abbaa irraa isa mana nu fudhate. Akkas hin ta'u. Iya kesana Oliver. Ya bana abarsa Bro, Nagaa. Jirta. Nagaa. Kan. Nagaa. isaa kamu jiru? Boo dhiyoo kana akkamisaa anaa dhaabbachuu jiru warra caalaa musariyaa teessi yaanii mana duubatti siin fuudha na fuudhettiinis ajaa'iba dhaabinni. Na fuudhettiinis abbaa keetirraa mana nu fuudhee akkam na fuudhettiin naan jettaa. Gujeen. Isin ammoo isiidhaanni duchi naatu baay'ee nu fuudha. Mana nu fuudha Maaliif jirta mana maal? akkamitti jiitti fe'anii lolaanii warra akkamitti fuudhetanii. Mana wajjin nama kam nin fuudhettiin iddoo wajjin akkam jette? Nin fuudhaa bakka ajaa'ibaati dhayyoo. Addaa nin fuudha. Oye.